بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد كبجمتوتا هردفتوتا ميديا بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرا سجنتا جبا بريدا ميداغاتك قبل الابن جرة بكتي أرجانوس بكا ألفيناتي بكا كبجاتي بكا قدا شيخا كينيا شيخا قدا بكما عالم جمع قبدو أكسما اتقافتما مع هذا أبا جفار akkasuma kan sana olii itti gaafatamaa majlisa godina Jimmaa kan ta'an akkasuma itti gaafatamaa koree ulamaa Oromiyaa akkasuma Itoophiyaati. Sheeka guddaa sheeka jabaa godina Jimmaa kana qabanii haala gaariidhaan mataa hundee isaa walitti qabanii hanga yoonaan tajaajilaa jiranu waggaa dheeraadhaaf itti taa'abanii itti cinqamanii ma'ahada bareedaa uummata Jimmaa madaalu ijaaranii asiin gahanii masjida guddaallee keessatti ijaaranii haala gaariidhaan uummata keenya nu tajaajilaa jiranii bakka bu'aa Abbaa Jifaar yoo jenne waa tokko waan sobaaf shakkii hin qabne sheeka hundi keessanuu beektanu yoo hin beekne baruuf teessanu sheeka guddaa kanarraa ahwaala amma adeemaaru haala amma itti jirru ahwaala naannoo amma waahii ihaanaa ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam taasisuudhaaf yaalanii kanarratti deebii bareedaa nuuf kennanii sagantaa keenya hanga xumuraatti daawwataa nufaana bu'aati kallattumaan gara sheekha keenya sheekha kabajamaa sheekh Hamzaa sheekh Muhammad Nuuratti isin dabarsina. شيخ كين شيخ كبجما شيخ حمزة شيخ محمد نوري فليتفضل مشكورا ومأجورا شيخ كين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي مي صوم كان نقائي صوم الوقع كما في الباب ففرتمي جاء تيم نقائي جد إدرا قال النساء هقو إقا صومني أكو بيكمو وقع داني إن الدبيا أما قويا قياماتي ديبي سانديسو لكن نمو ديبي نو أرغتا ديبي وقا جنة بردر بي نما يدو نو جنسومي كان إني برنا إن أرغني كان ديما أكا شيكا كينيا شيكا قدا كمك أبدو قافة دي سديتي رمضان دربي آخرا ديما إقا أمس رمضان ندفو ور أما جيران كان إن كاكابتنو ربو مسوهيكا كناف بقى اتين نغي رمضان نكون إقا أكو بيكا مجيا أزمراتي جيا نمني خيري كيسا فجافتو جيا ديبتي جيا نسريتي نسرين فتحين كان أرقم بدري راقبي أما قافة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن نسرين قدسان يوم رمضان كان كيسا أرقم نس والنسوني جيا رمضان كان هاني نسري كان أرقتو إنك جيل رحمن ربي بدلا وان تيف جا نسري جا فتحي جا صبري جا قرآن كان تأي اتفيدمو مالي بني رمضان أرقتي اتفيدمني رحمة سره فقاتي جرا ملايكان جبريل أباري جرا القمان ربي سمو آمين جدني جروجا كانت يانسي موضوع الساعة كان جرا مجرا وأن يروا أما دا namni kaan guddeessaan quban qabu warruma miidiyaarra jiraatu fayyituji
quba qaba waan kabaja ergamaa rabbii. Ergamaan rabbii salawaatullahi wa salaamuhu alayhi isaan kabajamaadha. Amma guyyaa qiyaamaatti namni isaanitti isaan tuquun, isaan arrabsuun, isaan xiqqeessuun waa tokko isaan waan godhu. Namni isaan xiqqeessuudhaanis, isaan arrabsuudhaanis darajaa isaaniidhaa gadi hin buusu. Haa ta'u malee nummoo akka muslimaatti Nabii Muhammad odoo jirru xiqqaachuun isaanii, xiqqeeffamuun isaanii, Qur'aanni xiqqeeffamu rumuuza diiniyya. Rumuuzni diiniidhaa xiqqeeffamuun kuni gonkuma masmari qayyi masmar. Kanaaf laa yajuuzu mujaawazatuhu. Ergamaa rabbiitti bu'uun, qur'aanatti bu'uun kuni jal xiqqeessuun hin ta'u. Nafsiyama biyya keenya keessatti waan biyya ormaatti dhageenye, biyya ormaadhaa quufee wanni ta'u biyya kana keessatti isaan xiqqeessuun, rumuuza diinii xiqqeessuun hin ta'u. Maaliif nuyi rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hin jaallanna lubbuu keenya achi. لأنه لا يؤمن أحدكم حتى كثير جدا حتى أكون أحب إليه من والده من نفسه ووالده والناس أجمعين. أما نمهند الرتو حالات نجالتي تكون كسر نمن ويدين يجا. أنا هو إذا إنسان رسول الله دفاع يقولون إنسان الرادي بيسون قشاشة كسيكا نما غاين وفي بيكني akkasitti rasuulatti arrabni siidhaa maqaa isaanii tuquu kan hin dandeenye eenyuun isiin akkasitti gadi baatee jihaa isaanii arraba gadi dhiifte sooma kana keessa. Kanaaf wanni xiqqoon siinuma xiqqoodha. Nuyi isa kana baay'ee hin mormina. Nastankir هذا الفعل الشنيع وجي أجا أكدا كنا نهي أكا مسلمات مرموق أمنا ملسو مرمي كنيس ملسو أمنا كناف نم نكون إني أكا يادا كوتيتي نم نكون وفي ساتي لفاكي قبعا سادا وان كان اتيادي وفجد إيادو. Gaaffiin hawaasaa hedduutu jira. Akka majlisaatti duraanii uummata musliimaatu baheetuma ofirraa iyyatee haasa'ee ofirraa deebii kennee raddii kennee beeksisa godhee ibsa ejjennoo irratti baasa. Amma immoo waan akkanaatiif majlisa guddaa uummata musliimaa mazzanuu qabna waan ta'eef uummanni musliimaa kun taa'ee jira kana dhaggeeffataa jira. Warri majlisaa kun immoo ibsa baasuu malee wanti jarri hojjetan meerri maaltu jira. Waa tokko seera tokko baasanii seera kana namni yookaan ihaanaa ummata musliimaa irratti fide yookaan nabiyyi irratti fide yookaan ummatuma musliimaa kana ihaanaa godhee seerri tokko maaliif murtaa'ee kana jedhamee himamee murtiin sun yeroo dhuma sana mootummaanis waan beekuuf ibsamee paarlaamaadhaan saddaqamee wanti kun ihaanaan akkanaadhaa yeroo hedduu nutti deddeebi'eera waan ta'eef ammas itti jirama waan ta'eef bori dhufuu deema waan ta'eef waan kana dhaabsisuudhaaf seerri akkanaa bahee maaliif murteen tokko lafaan kaa'amne isin eeggachaa jirra. Maaliif waan kana nun barsiifne hanga yoomitti akka keenyaatti beeksisa nu gootanii nun jedhan. Duraanis kaaseen jiraanii kana dura mataa hin qabnu jenneerra. Facaanee jirra. Namni akka faca'ee yaada isaadhaa wanni godha. Amma immoo alhamdulillah mataa qabna. Gaara irraa qabnee amma gandaatti amma masjidaatti mataa qabna. Kanaafuu ifa mataa qabaanne ammas nuyi mataa isa yaadachiisu. Mataan sun ofii isaatii sochiirra jira. Haala barbaachisaa ta'een
itti gaafatama isaadhaa baataa jira. Akka federaalaattis akka Oromiyaattis. Namni immoo gillasabiidhaan waan ta'u, gillasabiidhaan waan murtaa'u tokko wanni akkanaadhaa immoo wanjalli wanjala. Nama arrabsuun akka wanjalaatti wanni qaba, hanqasii qaba akka wanjalaatti. Wanjalichi immoo wala dhabu malee, arrabichi wala dhabu malee. Fakkeenyaaf nama fayyaa jiruu fi nama hin jirre arrabsuun tokkoo miti. Kan nama hin jirredha. Kan nama du'ee duniyaarra hin jirredha. Wanjalli isaadhaa hin jabaata arrabsuun isaadha. Kanaafuu wanjal magarcacaan jira. Isatti majlisis hirkatee kanaaf nama kana qabee qotottorii jala nuuf haa oolchu nu oolchaa jedhaa jira. Kanaaf mootummaan immoo akkuma jedhe mootummaan gaafuma sanuu guyyaa tokko oolchuun hin qaba mootummaan. Namicha qabuu miti amma dubbii. Dubbiin kun dubbii guddaadha. Dubbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan qoshashuudhaaf arrabsuu bichaa otoo ta'in akka siyaasaatti dubbii muslimtoota kaasanii hujumburii akka uumamudha. Hujumburii akka uumamudha. Mootummaan immoo nama kana abba yaada kooti kana. Kuni yaada kooti akka gara biraan taane mootummaan hin qulqulleeffata. Waan duuba isaa jiru hordofaa. Eenyu qaama maalii duuba isaa jira nama kana. Mincii isaa baraa. Mincii nama kana burqaasaa bara. Malee akkuma kana har'uma namicha kana bakka inni jiraatu beekamaa. Ani jiraatu beekamaa. Sabaa irra hin jiru lafa keessa gadi dhokatee hin jiru. Ifaan ifa. Darshaan isaa beekamaadha. Haa ta'u malee nama kana itti ariifatee isa bichaa qabee qotottorii jala oolchuurra namoota isa duukaa jiran ansilas kaasee raasaa koo keessatti. Namni kun ofii isaatii qophaa akka kanatti afaan guuttatee dubbachuuf hin danda'u. Waan isa jechisiisu duukaa jira. Inni isa jechisiisu kun immoo ni sakatta'amaa jira. Kun yaada kootidha. Ni sakatta'amaa jira. Kana kolodoon jiraanne qaata sila mootummaan namicha qotottorii jala oolche qaata hidhe jechuudha. Kanaafuu waa hedduu duukaa jira. Wanni kun amma nu dallansiisudha. Kun immoo wanni amma gadi ba'e kun yeroo hundumaahuu huxxaa takka waan qayyeessatamee deemamaa jiru waan ta'eef kanaaf nuyi majlisa qabna. Ani makaleessa waggoowwan kana dabarsu akka majlisa godina Jimmaattiin maqaa muslima godina Jimmaatiin mormii kan koo dabarse kaleessa jechuudha. Kanaafuu warri itti gaafatamaa qabu itti gaafatamne irra jiru akkasuma qaama ilaaluun yaada isaadhaa ga'uu qaba, ittisuu qaba. Karaa gilla sabiitiin deemuun immoo bu'aa tokkollee qabu khasaaraa fida waan ta'eef ittis hin ga'amu. Kanaafuu arrabas warri miidiyaarra jiranus akka argee arrabsuu deemsa otee usluuba qaba. Akkaataa itti deeman qaba. Fakkeenyaaf amma Ustaaz Qamar Huseen haala kamiin deemaa jira. Waggaa hiwaara godhu, waggaa kirikirii godhu adabaan deemaa jira. Kanaafuu adabni eeggatamuu qaba. Adabni eeggatamuu qaba. Ani kan jumaa irrattis khutbaa afaan Arabaatii fi guddeessaan afaan Amaariffaatiin dubbadhe dabarseen jira. Maal jechuudha? Namni kun dugduuba isaa wayitu jira. Dugduuba isaadhaa wayitu jira. Ergaa dhufe. Namni kun ergaa dhufe. Malee ofirraa ka'ee gilla sabiin tokko akkasitti haasa'uun hin jiru. Maaliif namni Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullah isaan kitaaba tokko barreessanii jiru. Kitaabni suni maal jedha? As-Saarimul Masluul alaa Shaatimi Rasuul
kan jedhu kitaaba san keessatti ijmaa'ii sahaabaa naqalanii jiru. maal jechuu صدر أول من الصحابة كلهم أجمعوا على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله الجيشون سادا يا واجب أجل كسم أئمة الأربعة نسي أبو حنيفة الشافعي مالك وأحمد جركوا نسي أجمعوا على وجوب قتل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الجيوش أنا هو وقوكنا جنو نوي بيكنا كيستي قل سبين توكو كأي المجاف لجو اندندو مالي في حتى بيوم مسلماتو قل سبيني وانا كانت قالوا المجاف كسيف لجو اندندو كان أجير أولتو موت مارا أكبي إسلامات دوتي جري موتمان هوجي وجير أول كسر مجيء حجيتشو حجيتشو كان حجي كان مرتي كان حدي كان موتمات وجير مسلمان فامتي مسلمان من مرتيتي نجول من مرتيتي نيجي وجير أول كمان يجول كنافو نويجا أماسي مجلسني فيدرالات مجلسني ورمياسي وان كان ميدكسني مرمي ساني مجلسنيرو مرمي مجلسو بالجامعتي نهي موتباني نما كان فولي قططري جلا أولشو قبا تقافة مسالة مجلسو قبا يسر راككي مادر راككي مادورا ساجرة جدي جيجا أتهو مدي نهي أمتا أمنتي بها قبو والجنيني أبرنتي وليني جرينيا وليدا أكوا دوريتس أمس دوريس ولوان جراتا جرا جداني إرقادة وساني أكادو منويس ولوان جراتا جرا ولينو جساسا جرا نمني دابوس تأي ماليس تأي أوجي جرينيا وليتس من سلما والكيس جرا نمني إثيوبيان والكيس جرا منانيس أكا بيا براميتي وكينيا بيا برادا بيا كريستاني كيس بايتو أكا بيا عربارا بيا لبنان تكا لبنان جرامو كان أكيتي بيا بياني تاني جرو والكيس مكتانين تانو كريستاني في مسلمي وقبا جرو نكون مو والكيس جرا أمر النتيم وان جروف نمني متشاشان تكا متشاشان والدنداني جراتون التعايش السلمي وان جروفي بيا كينيتي كانومان umrii dheeraa waan dabarse jiruuf sababa namni tokko waa balleessuutiin sababa namni tokko waa hojjechuutiin namichi masantuu wanjalanyaa ta'ee firdiitti karaa mana murtiitti dhiyeeffamee hirmijjaa ga'uu mootummaan itti fudhachuu isa barbaanna. Kanaan kan mootummaarra kanaa jirnu nama kana eessaa'u nama dugduuba isaa jirus qoratee maalirraa kana akkana yaada kana dhiyeesse jedhee akka mootummaan hirmijjaa ga'aa ta'e itti fudhatu ergaa koo dabarsaa. Uummanni muslimaa immoo nuyi amma akka muslimaatti wanni lama qabna. Haala lama qabna jechuudha. Tokko inni tokko ji'a ramadaanaa kana keessa kan jirru ji'a du'aayiiti. Ji'a harka keenya rabbitti ol qabnee namichatti kana akka rabbiin hirmijjaa isaadhaa ofii isaatii itti fudhatu du'aa kadhachuudha. Inni lammeessituu immoo mootummaatti akkuma majlisni federaalaa wanni ta'e jedhee nus karaa majlisaatiin nuyi kana dura mataa hin qabnu amma mataa qabna waan ta'eef namuu akka barbaade haasa'uudhaaf namuu akka barbaade hojjechuu osoo hin ta'in karaa seera qabeessaanii mormii keenya itti mul'isuun mootummaa dhageessisuutu nurraa barbaachisa jechuudha. Ammas kanan jedhu namichi kun amantiin irraa dhufe sun warri abbootiin amantiidhaa abbootiin amantii sadiidhaa jechuudha. Kan namichi kun irraa dhufe abbootiin amantii sunis namni kun nu wakkalu bakka nurraan bu'u jedhanii mormii isaanii dhageessisuu qabu. Mormii isaanii dhageessisuu qabu.
yoo kana ta'e malee deebitee jarris harka keessaa qaban jechuutti deemama. Marmi isaanii dhageessisuu qabu. Nuyi namichi kun mataa isaatii fi akkas dubbate malee nuun laalchisu, nuun wakkalu jedhanii isa kana mormii kana mul'isuu qabu. Bakka jiran ejjennoo jaraadhaa mul'isuu qabu. Yoo kana hin taane jarruu dugduuba nama kanaadhaa jaratu jira jechuudhaan gara wanni isaan itti deemaa xuruun ta'u. Kanaaf akkasitti wanni kun deemsa akkasiidhaa deemuu qaba. Ijummaa irratti akkasuma jedheetiin dabarse. Ammas miidiyaadhaan gadi ba'anii miidiyaadhaan yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, tiiktokiidhaan arrabaa wal arrabsuun akkana jedhanii kunis hin barbaachisu. Akka shari'aa islaamaatti hin barbaachisu. Inni kun bu'aa tokkollee hin fidu. Tiiktokiidhaan wal arrabsuun waatsaappiidhaan, telegiraamaan waan adda addaa kanaan hawaa irratti waan argan dubbachuun kun barbaachisaa miti. Inni kun gara hundaanuu garee musliimaas ta'e garee biraatiinis ta'e yoo raddii ta'es namni ofii isaatii miidiyaa isaatiin waan hin taane yoo dabarse abbaa qaba. Miidiyaanis seerri biyyattiinis immoo seeraan bultii. Kanaafuu seera biyyaatiin fayyadamee nam suni hirmijaan karaa mootummaatiin hirmijaan itti fudhatamee hojiirra ooluu qaba malee namni deebitee akka arge namni musliimaas adaba godhachuu qaba. Musliimnis amantii biraadhaa arrabsuu hin barbaachisu. Uummanni Itoophiyaadhaa wal danda'eetti kan jiraataa ture. Ammas wal danda'eetuma jiraata karaa amantiiti. Wanni kana kaasu karaa siyaasaati. Siyaasaa maqaa amantii dawoo godhataniiti siyaasaa keessa geggeeffachuudha jedhanii uummata kaasuudhaaf uummanni kun maa nagaa taati. Uummanni kun manni Itoophiyaa kun nagaadhaan maa jiraata? Maaliif nagaan jiraata? Maaliif misooma isaadhaa nagaan hojjetata? Jedhanii hojii manaa namaa kennuudhaaf takka ammoo waan dura hojjetaa turan dhabuudhaan amma immoo kana da'oo godhatanii ittiin uummata kaasuudhaaf warra siyaasaas kan hojjetaa jira jechuudha. Warri amantiidhaa durirraa qabees haymanotii kun walumaan jiraataa jira. Waliin abrinnatii kun har'a waan dhufee miti, har'a waan uumamu miti. Kanaafuu kun akka jirutti abrinnatiin kun wajjiniin jiraachuun odoo jiru warra siyaasaadhaan uumamee jirutu qaama waan hojjetan karaa siyaasaatiin jaraaf ba'uu didee jennaan karaa kanaan immoo uummata walitti dhaqanii uummata kaasanii manni musliimaa ka'a bakka lubbuu isaa tuqee maaliif jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam lubbuu keenya eenyuunu rasuulaa fi lubbuu isaadhaa hin mararfatu. Gizee isaan jiran bichaa miti rasuulli kan lubbuu keenya kenninu. Gizee isaan hin jirres lubbuu keenya hin kennina. Maaliif isaanirraa deebisuun dirqama. Yeroo isaan jiranus lubbuu isaaniirraa jireenya isaaniirratti deebisuun gizee isaan jirres immoo waan isaan hir'inaa takka wanni argame jedhe deebisuun dirqama. Rabbiin maal jedhe rabbi innaa kafaynaa kal mustahzi'iin warra siyaasaa godhu warra allaaggatu geenyaa jedheera. Akkuma jedhe sanigaa jara sambichaatti hin dhaabbatu agabratu bi'umuumi lafzi laa bikhusuusi sabab. Inna alladhiina yu'zuuna Allaha wa rasuulahu namni rabbiin azaa godha. Rabbiin azaa godhuun akkamitti? Rabbiin azaa godhuun rabbiin ilma qabaa warra qabaa malaa'ikaanii intala rabbiiti jechuudha. Rabbiin azaa godhuun rabbii waan inni irraa qulqullaa ta'e itti hirkisuun. Inna alladhiina yu'zuuna Allaha wa rasuulahu rasuula rabbiis kunoo waan isaan hin qabne isaanii kaa'u isaan xiqqeessu maraatu jechuun saahira kaa'ina waan adda addaa waan maqaa isaanii qoshoshu jechuudhaanii إذا كان قد أنجا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ربي مودي بثي دنيا تس آخرة تس ربي جركنا أباري جرا دنيا تي وأعد لهم
جرى مقبل سجرا عذابا مهينا عذابا حقيرا عذابا تكاتي تكي فماتي عذابا تكي فماتي عذاب متونو تكفى تكينيما اسمه كسامو عذاب مهين كان جري ربي قبل سفجر كان في نمني أدبت أبون وأنا مجرو نمي أدبت أبي مو أكوان مجني سيراني ديما موقبا مالي وفي نام جلد سبيلاني الربانة تأو أركانة تأو يرمجات فرجون أركم هذا كاناني أكسيت إن شاء الله إن تشاشالا إن مجتا اتجمعنا كان جدو إرجعكو كانوا معناني قولبا جعلني الله وإياكم ممن استمع القول واتبع سنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليه السلام. كما جمع الفرد ربي أمريكا سنو فدرسو نما ولما نجرate فولتري تركان فتي أمري ديني كان كنيرا بكان هو ربنا تايسو أمريكا سر ربنا فدرسو أما سكن تبرتي ودرجنا دلتي أسمتي قول بنا كبجم توته دكتور ميديا بركة رب سن الرجال لتو إسن سناك شير نوجران فانا بواسين جنة رب سن الرجال لتو قالتو ما الفرد سكن تا كانت هنجا ولتي ديبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.